waanuma argitetti bakkuma argitetti jechoota adda addaa dubbachuun gaarii saniif jecha yeroo mana deemee seenuun feesbuuk irra bahuun gaarii jedhee yaada soo saniifuu kitaabota dubbisu qabna. saniifuu yeroo keessan bakka gaariitti dabalchuu qabna. Kitaabota kanneen fa'aa ilaaluu yeroo kanatti yeroo kaan yeroo ittiin dabalamu faana bira daddaliitu jechoota isaan kaan hin taane sanii ilaaluu maal poostii godhuu dala godhuu naannoo inni hojjetanii. Faana jechuun zammanni buna jaarbarsanoo zayyii ta'uu deemaa jira. Faana jechuun sinu zirkumas influenshaadhaa jedhanii nama ciqilfatee himaa qabu. He is a prominent attackerist. Itoophiyaadhaaf rakkoon guddoo ijaartee faamii rakkoon guddaan Itoophiyaadhaaf faamii akka Dr. Magarsaa Gamajii Magarsaa rakkoon Itoophiyaa Oromoodhaa rakkoon Oromoo Itoophiyaadhaa Rakkoo Itoophiyaati.